warri barrii laameeraa na gaggaafatan jechuudha. Gaafii kana namoota hedduutu irra deddeebi'ee na gaafataa jira. Anis gaafii keessan irratti hundaa'ee har'a odeeffannoo sirrii ta'e jechuudha, odeeffannoo dhugaa ta'e isiniif himuu dhufeetiin jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura, sirriitti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane sheer illee godha. Liinkii isaa gara sooshaal miidiyaa adda addaatti sheer godha. Maaliif namoota hedduutu jiru jechuudha kan waan kana na gaafatan akkasumas kan odeeffannoo akkasii argachuu barbaadan jechuudha. Kanaaf isin viidiyoo kana sheer godha akkasumas laayikii illee godha. Namoonni haaraa taatan immoo please adaraa keessan odeeffannoo yeroo hunda akkasiin bira gahuuf YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a kan isinitti himu tokko tokkoon barrii laameeraa meeqaan akka hojjetamu, kaaree meetiriin tokko meeqaan akka hojjetamu, walii galattuu meeqaan akka hojjetamu, akkasumas mastaawotiin isaa meeqaan akka hojjetamu jechuudha. Har'a odeeffannoo dhugaa ta'e waan sirrii isin fayyadan qabadhee dhufeetiin jira. Eessayyuu naqinaa viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Sheer waliif godhaa. Na waliin tura. Kabajamtoota hordoftoota YouTube kootii, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebuudhaan akkam jirtu jecha nagaan ko bakka jirtan nutti isin naaf ga'u. Akkuma jalqaba isiniif hime har'a waan baay'ee isin fayyadan akkasumas waan isin yeroo hedduu na gaafataa turtan jechuudha. Waa'ee barrii laameeraa fi akkasumas mastaawotii isaa qabadhee dhufeetiin jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo kana akka sheershinaa gootan akkasumas akka sirriitti dhaggeeffattanii irraa barnoota fudhattan abdiin qaba. Asirratti wanni isin hubachuu qabdan ani YouTubein kun kanarratti jechuudha waa'ee siyaasaa yookaan waa'ee jibbiinsaa qoodiinsa adda addaa qofa dabarsu osoo hin taane an waa'ee bittaa meeshaalee adda addaa odeeffannoolee akkasii jechuudha. Ijoollee biyya alaa jiraniif waan barnoota ta'u kan inni asirratti dabarsudha jechuudha. Keessattuu si warra biyya alaa baay'ee fayyada. Kanaaf isin sirriitti dhaggeeffadhaa. Maaliif muuxannoo irraa fudhattu jechuudha. Odeeffannoo irraa fudhattu. Namni isin sobuutu jira, namni bakka gara malee maallaqa isin irraa nyaachuutu jira. Sobee waan baasiif fakkeenya birii 20 bitamu tokko jetti dabalee 50 60 bitama isiniin jechuutu jira. Maaliif isin kan akkasiirraa immoo chaanaalii akkasii yoo hordoftan jechuudha barnoota sirrii ta'e irraa hubattu jechuudha. Otoo sobaan hin nyaatamin osoo namni isin dogongorsin jechuudha, osoo namni isin shawwadiin jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti akka dhaggeeffattan kabajaan isin beeksisa jechuudha. Akkuma jalqaba isin irratti hime barrii laameeraadha jechuudha. Zabanaawii barrii jechuudha. Keessattuu namoonni hedduun barrii akkasii kan manaaf kan filatanidha jechuudha. Barrii mukaa faashinni isaa baay'ee hafee jira. Kan yeroo ammaa kana sirriitti namni itti fayyadamu jechuudha. Barrii laameeraa sibiila irraa hojjetamanidha jechuudha. Isan gatii isaa isinitti hima akkuma jalqaba isiniin jedhe jechuudha. Gama ajandaa kiyyaatti yoon darbu barrii laameeraa inni sibiilii tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Asirratti waan isin hubachuu qabdanu sibiilii tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Sibiilli inni tokkoffaan kaareedhaan yoo hojjechiiftan ta'e, kaaree jechuun kaaree meetirii tokko gara olittis meetira tokko gara gadiittis meetira tokko jechuudha. Isaan yoo hojjechiiftan ta'e kaaree meetiriin tokko birrii 1700 hojjetamaa jedhan. Waan kana har'a deemee jara barrii kana hojjetan gaafadheetiin kan isiniif himaa jiru jechuudha. Kaareen tokko birrii 1700. Kana jechuun egaa mana tokkoof kan barbaachisu French doorii tokko barrii guddaa jechuudha. Barrii magbiyaa kan ittiin ol galamu barrii meetirii tokkoo fi sentii 20 tokko. Akkasumas maskootii tokko jechuudha. Kunneen meeqa fita kan jedhu irratti ammoo sadan kun birrii 53 fita jechuudha. Sibiila tokkoffaa yoo ta'e sadan kun gabaabumatti birrii 53 kan inni hojjetamu naan jedhan. Sibiila lammaffaa yoo ta'e ammoo gadi bu'a xiqqoo sagatiinsaa jechuudha. Wal dhaba. Sibiilli tokkoffaa sun baay'ee sibiila jabaa jechuudha. Isa yoo ta'e ammoo inni lammaffaan sun 43 kan inni hojjetamu. Garaagarummaa birrii 6778 wal dhaba jechuudha. 45 hanga 43tiin sibiilli lammaffaan isiniif hojjetamuu danda'a jechuudha. Sibiilli lammaffaan sun baay'ee cimina hin qabu haa ta'udha malee baay'ee sibiila cimina qabu miti jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gabaabumatti waa'ee barrii hubachuu ni dandeessu jedheeti yaada. Akkuma isiniin jedhe sibiilli inni tokkoffaan 53 hojjechifachuu dandeessu. French doorii isa guddaa tokkoof barrii xiqqaa tokko maskootii tokko kan fuulduraa jechuudha. Kanaaf isiniif gala jedheeti yaada.
yoo lammaffaati ammoo 43 hanga 45 jechuudha. Gama mastaawitiitiin darbaa mastaawitiin isaas kophaatti kan isin hojjechiiftan jechuudha. Mastaawitii jarri kun sibiila qofa hojjetanii isiniif geessanii qaxxamuu qofitedha malee mastaawitii isaas kophaatti kan isin kaareedhaan bittanudha jechuudha. Yookiin kaareedhaan yookiin ammootu booyinsaa gidduun murmurii argaa jirtan jedheeti yaada eessa safarameetu fidamee itti isiniif galfama mastaawotiinsaa jechuudha. Mastaawotiin ammootu kaaree meetiriidhaan yoo ta'e kaaree meetiriin tokko jechuudha. Birrii 1,500 akkasumas 1,000 hanga 1,670 jechuudha. Yaa mastaawotiin isaa rakasa. Walii galagaa gara 70,000 olii hanga 80,000 olii fixuu danda'a. Mastaawotii waliin jechuudha. Isiniif galamti mastaawotii isaa waliin hanga 70,000 olii yookiin 80,000 fixuu danda'a kan gabaabsee tilmaametti jiru jechuudha. Daawwattoota keenya YouTube kanarratti waan maxxansu waan waa'ee siyaasaa osoo hin taane, waa'ee amantii osoo hin taane, waa'ee bittaa gurgurtaa meeshaalee ijaarsaati. Keessattuu ijoollee biyya alaa jiranuuf jechuudha. Odeeffannoo akkasii namoota hedduutu argachuu barbaada. Kanaafiyyuu isin please sheerii godhaa akkasumas liinkii isaa karaa sooshaal miidiyaa adda addaatti sheerii godhaa. Yaada qabdan komentii irratti na barreessaa. Yaada keessan hundayyuu argaatu hin jira. Namoonni hedduun jajjabaadhu itti na jajjabeessaa jirtu. Galatoomaas ni jira. Wanni xiqqoo siqqir isinitti jedhe viidiyoon kan kun nama hunda bira ga'an jiru. Jechuun ani itti laffa'eetiin isiniif jedhee isiniif waan isin fayyadu yeroo ani xiyyeeffannoo godhee isiniif maxxansu isin ammootu please sheer godhaa. Karaa WhatsAppiitiinis ta'ee Imo sooshaal miidiyaa adda addaa irratti jechuudha. Yoo sheer gootan